Dagara nama farqitu. Nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa ta'u hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo yoo yaa jennee jirra harka fuunee jirra jirtu akkuma beekamu guyyaa guyyaadhaan viidiyoo garaagaraa qabannee karaa keessan dhufna. Egaa hunda dursaa waa'ee dhimma har'aa irraa dhufeetti ce'uu kootiin dursaa warroonni chaanela eebbisaa intarteemantiidhaaf haarawaa taatan like share subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Egaa akkuma beekamu TV samoona kana social media keenya irra deemaa ture waan baay'ee nama jibbisiisudha jechaadha. Balaan sa'a daafaa tokko horii manaa guutuu balleessa jedha Oromoon. Egaa akkuma beekamu balaa ijoollee feemasoota Oromootiin lubbuun miskiinota hedduu badaa jira. Kana gaafa isiniin jedhu dubbii gandummaati. Jalqaba kan ka'e dubbiin kun dhimma murtoo guutooti. Murtoo guutuu mallaqa hate jedhamee kan dubbatame ijoollee Arsii faana tsabii uume jechuudha. Feemasoota Arsii faana tsabii uume ajandaa tiktookii gastii banatanii gandummaa deebisanii kan durallee waa'ee artistii Kadir Martuullee akkasitti gandummaa deebisanii izbiin keenya wal fixaa ture. Haa ta'u malee dubbiin Kadir Martuu hin dhiifame bakka fayyaa isaatiif haa jedhaniillee itti ilaalanii dhiisan. Sarii sababa fayyaa, sarii sababa qoricha nyaatuudhaaf kana ta'a qorichatu haylanyaadha sammuu tuqee faana kan jedhamullee dubbatamaa ture. Ni dhiisne isa hundumaa inni haafu kan ammaa kana jechaadha. Murtoo guutuu yoo hannes mallaqa isaate yoo qabeenya hawaasallee saamee jiraate seerri biyyattii jira, heerri biyyattii jira. Arrabaa walii deebisuu maaltu fide? Karaa seeratti wal gaafachuun hin jiru. Mootummaan eenyu seera olii miti badii isaatiif ragaa isaanii qabatanii Oromoon kutaa kan godha tokkoyyuu murtoo irratti murteessuu qaba. Murtoo guutuu jechuun nama dhuunfadha. Harargee bakka hin bu'u laala. Akkasumas immoo warri feemasoonni ijoolleen Arsii guutuu bakka hin bu'an. Namni sun matuma isaa mataa bu'a. Fakkeenyaaf abdi culullee fudhanne abdi culullee mataa bu'a. Kiyyaar Bashiiroo fudhanne kiyyaar matuma isaan bakka bu'a malee Arsii bakka hin bu'u. Arsiin gootota hedduu qabdi. Harargeen gootota hedduu qabdi. Hayyuu hedduu qabdi. Kabajamoo hedduu qabdi. Namoota kabajnuu jennee dhiisuu qabna waan fokkuu kana. Warroonni social media sirra feemasoonni xaaxxaaxxaat jedhan kuni nuu yaadanii yookiin isiniif yaadanii isinitti fakkaatin. Warroonni isaan abdattanii ijoollee miskiina karaa daangaa Suudii irratti ijoollee xiyyiitiidhaan ajjeesaa jirta. Mucaa kaleessa ajjeefame mucaa haradheen gad Harargeeti jedhame. Mucaa gaara mul'ataati jechaa jira. Maal sin godhe inni? Miskiina. Miskiina rizqii ofii barbaadachuu biyyaa ba'e. Eenyumaanuu tsabiin qabu mucaan kun. Nama kamuun hin beeku ilma Arsiis haa ta'u ilma Harargee kutaa fedhe ta'e. Saba yookiin waa'ee ajandaa irra deemu kana nama beeku miti. Namni kun harkaa gara afaanii hojjetadhee jijjiirra maraata. Mataa koo danda'a laata deemee jedhee karaa bishaan qurxummii irraa hafee dhufee kana ga'e. Asitti immoo qabdanii ajjeestaan. Akkamitti garaa jabaanna? Hindi atin jiraachistu ka jiraachisu Rabbi. Ka soqatu deemu haqa. Abboo dhaaba waraana akkana. Social meediyaan yookiin tiktookiin jechaadha uummatoota biraatiif qoosaa adda addaa barnoota qaba ergaa tapha waan bohaarsiisaa wayiiti. Garuu uummata keenya Itoophiyaatiif Itoophiyaa qofa osoo hin taane uummata Oromoo qofa Itoophiyaa gaafa jedhu walitti qabaa miti. Oromoo qofa Oromoodhaaf dirree waraanaati laa. Mootummamti biyya ormaatu kinoo nama ijoollee keenya uleedhaan dhaaneef akkasitti Suudiimti lammii isaa hidhee bara. Keenya mataa keenya obboleessa keenya irra tokkosnee ajjeesaa jirra. Jabaa taatu qabsaa barbaaddu deemi galii loli biyyaa. Biyya keenya waraanni waggaa meeqa irratti mana ijaarratee irra taa'aa jira. Waggaa meeqa kinoo ammas Somaaleen daangaa Harargee cabsitee Harargee Dirreedawaa ajjeesan jirtu. Daangaa Dirreedawaa cabsitee Harargeen dhumaan jiranii ammaa kana sa'a ammaa kanatti lubbuun namni daa'imman dubartiin uffaa du'aan jiranii. Jabaa taatu sagalee lolisaati hooy jettuu miti. Tokkoffaa immoo feemasoon asirra albaatu guutuun ishee jiiftee gurraachuuf sadaqaa ofiitiif jecha malee isin yaaddessutti fakkaate. Warri daangarra jirtan tokkichi keessa waliin tuqina dhaabuu qabdan dubbii akkasii. Yoo kun hin dhaabatu ta'e miskiinomaan beenedhuma jidduutti malee warri feemasoota tokkichi waan ta'u.
Kanaafu video kana share godhaati ergaa guddaadha. Isin fayyada. Wal jabeeffadhaa tokkummaa labsaa malee gandummaa labsina. Dubbiin gandummaa bar dhaaban qabdu. Lubbuu namaa itti darba. Sababa gandummaati jettanii lubbuu namaan baasina. Nuti kan barbaannu jaalala. Tokkummaa walii galteedha malee gandummaa miti. Gandummaadha tasuma du'uun barbaannu. Hedduu lubbuun namaa darbaa jira sababa kana. Kan waa'ee siyaasan beeyin. Kan waa'ee uummata asirra jiifti gurratu. Hooy dhaqee jeesi bagajjeeste goota koo cabsi ija jaamsi jettanii. Hinde keeti riba gaarii ijoollee kee barsiifachaa gaa'ila kee gaarii dhandhamachaa jiifti kee asirraa gurrattee jiru gaarii algaa gaarii riba gaarii bishaan gaarii nyaata filattee nyaachaa ilma hiyyeessaa walitti naqiin warri feemasoota. Dhaaba nuti kan barbaannu nagaadha. Nuti kan barbaannu jaalalaadha. Nuti kan barbaannu dirree lolaanti. Dirree lolaa barbaadan biyya galaa lolaa. Dirree waraanaa deema Itoophiyaa keessa waraanni yeroo ammaa lubbuun namoota meeqa darbaa jira. Isa sanii dhaqii loli gootummaa yookiin jabummaan kee ilma miskiina bahaararraa qurxummiirraa hafee bishaan keessa darbee soogidda bishaan san keessa gaafa darbitan ijoolleen bahaararraan dhuftan illee beektan. Bahaara darbitanii bishaan soogidda akkasin nama guusan nafa kee bakka tokko yoo si tuqe si kukkutu sana isa san dabartanii lubbuun keessan du'aaf jireenya keessa ofirraa baatanii dhuftanii dabartanii gamana gaafa ceetan gaafa walitti kaatanii wal nyaatan xiqqoma isin hin qaanessu. Akkamitti yaaddaniittu garuu kan kana waan gochaa jirtan kana beektanii gootammoo isuma namni hooy isiniin jedhuuf gootu hin godhina. Tokkoffaa alaamaa qabdu. Kaayyoo qabdu akkuma jireenya kee fooyyeffachuudhaaf achi deemin hojjetadhee guddadha jettee yaaddee dhuftu san nama biraa gaafa miitullee innis hojjetachuu akkuma ana jireenya isaa fooyyeffachuu dhufe jedha. Cubbuulleen hojjetina harka namaati. Afaan namaatiin cubbuun hojjetina. Mataa keessan kanaan taa'ati yaada. Mataa keessan kana dhaggeeffadhaa. Eenyutu nu gorsaa jira? Nuti ofii dubbataa jirra moo namaan deemaa jirra jettanii yaaddanii beektu? Warra sirra barjabaadhu goota kiyya bagatti cabsite baga ajjeeste Arsiin kabajaan jaalattu Harargeen kabajaan jaalattu baga nayxe hoo isiin jedhanii asii har'as kakaasan kun yoo ati duute jette allaattiin baadiyyaa san keessatti yookiin bosona san keessatti bineensota nyaatamta malee namni achi reeffa kee fuudhee si awwaaluun jiru. Maatiin keessa immoo ilmi kiyyaarra galaa boru gala jedhee odoo si eegusi dhaban idmee guutuu haadha abbaa keetiif illee yaadi. Isa lola akkasii keessa seenina. Warri daangarra jirtan ofii keessanii of baraara. Yeroo hundumaa ajandaan gaafa tsabiin takka uumamte isinitti fayyadatanii warroonni social media ajandaa isin godhatanii TikTok irratti giifti ittiin guuratu, like ittiin guuratu, follow ittiin guuratu. Isin garuu isin yaabbatanii dildila isin godhatanii lubbuu keessanii ajandaa godhanii lubbuu keessan aarsaa gootanii isintu dhabama laal. Isin achitti lukti koo tokko sirraa cite namni mucaan kun eessa jira maa bade jedhee garagaree feemasoota keessa isin laalu tasumaan jiru. Kana beektanii itti deemuu qabdu. Kanan taane taanan ijoolleen keenya ammallee du'aaf jireenya gidduu jirtan. Waaqallee akka gaafatamtan beeka. Waaqayyo isin gaafata hojii keessan mataa keessaniiti hunda keessan jechuudha. Eenyu gadii miti eenyus eenyu olii miti. Kanaafu video kiyya kana share godhaati wal qaqqabsiisa ijoolleen keenya kan daangaa Saudi Arabiyaa jiran haa dhaqqabu sagaleen kun jechuudha. Dhaabatu qaba wanni akkana. Yeroo hunduma Arsiif Walloo, Wallaggaa, Harargeef Arsii, Jimmaaf Arsii jettanii ajandaa uumtanii waliin nyaatina akka bineessaa. Abboonni Oromoo kan qabsaa'aa turan kan kana dura du'an akka Jeneraal Taaddasaa Birruu kan akka Waaqoo Guutuu, kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa gooticha Harargee jechaadha. Kan akka Leenjisoo Diigaa gooticha Arsii. Kan akka Nadhii Gammadaa kan Oromoodhoo qabsaa'u lubbuun isaas buutiin isaa dhabame. Tokkummaafi. Kan akka Garasoo Dhugii goota Baddaa Salaalee. Kana kan akka Abdiisaa Aagaa. Hayyoonni Oromoo hedduu barkan lubbuu Oromoo tokkummaadhaaf dhaban. Ishi jara kana seenadhaan beektanaa jennu. Seena Haacaaluun beektanii dhaloota Haacaaluutii barnuti.
dhaloota Haacaaluu dhaloota qaramee barnuti. Akkamitti namni gaangee godhe nu yaabbatee waliin nu naqee nu biraaf duuba garagareen wal nyaanna. Haacaaluun bar tokkummaa siniin jechaa ture. Odoo tokkummaatti wareegame. Ilmaan koo hangafaa ilmaan koo quxisuu maaluu na dhagaa odoo nuun jedhu. Osoo nu kakaasuu qabsootti. Osoo wal jaalladhaa waliin qabsaa walirra lolaa malee walitti hin lolinaa nuun jedhu. Osoo diina ofirraa qolaa malee diina walitti hin ta'inaa nuun jedhu wareegame baraaceen. Kan biraamee seenaadhaan dhageechanii hin argine haa jennu. Seenaan hirribni hin nyaatu jedhee Haacaaluun. Waan jarri hojjetanii darban tokko seenaadha. Nuuf immoo barnoota. Isa malee gandummaan hin barsiisne barqabsaa'onni durii. Abboonni durii biyyaaf wareegaman, tokkummaaf wareegaman, amantii fi miti, gandaa fi miti, kutaa fi miti. Guddubbiin gandummaa kun garuu hin dhaabatu ta'e ijoolleen keenya tokko tokkoon akka dhumaa jirtan beeka asirratti. Kanuma wanni ansinitti himu ammas taanaan borus taanaan gara fuula duraattis taanaan dhiisa dubbii gandummaa. Dhaabachuu qaba gandummaa. Warroonni bosona daangaa Saudi Arabiyaa fi Yamanii jidduu jirtan warroonni hidhattoonni jechuudha. Warri qawwee qabdan illee dhiisa. Miskiina hin tuqinaa deemi dalagatu. Bakka hin qabinaa hin ajjeesinaa. Jireenya barbaaduu dhufe innis akkuma si'ii biyyarraa ba'e of jijjiiruu ba'e harkaa gara afaanii mataa of jijjiiru maatiin isaa tarii harka qalleeyyii ta'an hojjetee isaan biratti of jijjiiruu dadhabe biyya namaa kana deeminaa darbee hojjedhee isaan jijjiiree ofis jijjiiree bultii qadaabadha waa guduuffadhaa jedhee dhufe garuu kana yaadeen dhufne isin garuu immoo qophooftanii asii ajandaa warra sooshaal miidiyaatirraa hooy hooy jedhu fakkeeffatanii waliin ajjeesisina. Dhiisa warra feemasoota kana isinillee bilbila harkaa qabdu itti bahaate itti cabsaa dhugaa jirtu. Irra hin qabina likkiitti himaa. Maaliif warra gandummaa labsu warra tokkummaa Oromoo balleessuudhaaf diigamuu Oromoo barbaadu warra Oromoo ilmaan Oromootiin geemii taphachuu barbaadu nama ilmaan Oromoo dhiiga ilmaan Oromootiin siyaasa taphachuu barbaadu nama dhiiga ilmaan Oromootiin jibbaa gandummaa taphachuu barbaadu ofirraa qolachuu qabdan tokko taatanii Oromoon kutaa 11 jechuudha. Nuti Oromoo kabeenu kan gandummaa osoo hin taanetti Oromoo tokkummaa beekna. Nu Oromoo wal jaalatu feena malee Oromoo wal ajjeesu feenu, Oromoo wal jibbu feenu, Oromoo biyya namaatti wal miidhu feenu. Nuti Oromoo wal jaalatu, Oromoo obboleessa wal godhatu feena. Akkamitti namni afaan tokko dubbatu bar ilmaan haadha tokkooti. Gaallaan jette intalli takka. Gaallaan ofiif waliin galtuu nuuf immoo maal nu hiltii naan jette. Kana jechuun ishii dhugaadha. Nutu of mul'ise, nutu madaa keenya tisiisatti argisiise. Nutu jibbaa of keessaa qabnu baasnee mul'ise. Diinni maal godhere? Nutu bara akka sangoota sadanii san taane, sangaa adii gurraacha burreessan tokko tokkoon sobee addaan bineensi alaalaa dhufee sin nyaata jedhe. Dhumarra kophaa tokko tokko isaan baasisan nyaate waraabessi. Akkas ta'aa jirra bar nutu of mul'isaa jira malee keessa keenya Amaarri tokko waan hin goone, Tigreen tokko waan hin goone, diinni tokko waan hin goone. Biyya ormaa keessattuu iyyuu Saudi Arabiyaa keessatti argitaniitu tokkummaan akka jijjiirama fidu. Tokkummaadhaan hizbiin Itoophiyaa guutuun iyyee mucaa Arabni qaxaqaxe san Arabdichi qabsiifame mucaa sun haqni isaa achii baafame. Argitan tokkummaan kana malee jibbaa miti. Tokkoffaa saba kamuu haa ta'u hin qabina nama karaa kana deemu. Waa barbaaddachuu dhufe malee jibbaa miti. Akkuma si hojjetachuu dhufe malee yookiin jibba sabummaatiif miti. Miskiina bar waa'ee siyaasaan beeku. Maalitti akka addunyaan jirtu hin beeku. Waa'ee TikTok hin beeku. Waa'ee social media hin beeku. Akkuma si kana waan waa barbaaddachuu dhufe. Dhiisaan tuqinaa saba kamuuyyuu. Deebi'eemu mucaa dhiyoo kana argitanii jirtu. Saudi Arabiyaa keessatti jechaadha. Baadiyyaa keessa bakka ro'oota gaala eeganitti mucaa kiristaanaa qabanii afaan Oromoo dubbachaa masqala kuchisiisan. Arabnuyyuu sa'aatii ammaa kana masqala naman kuchisiistu. Akka seera mootummaan Suudii amma tumame keessatti namni kamuu amantii ka fedhe hordofu akka mirga qabu akka eenyullee nama hin tuqne akka wal kabajanii jiraatanii karu seerri haaraa bahe akka dubartiin makiinaa ooftu akka dubartiin abbaa feete akka durii laayifii dabarsitu. Akka mani dhugaatii banamu akka abbaan fedhe nagaan jiraachuu seera tume mootummaan Suudii. Seera tume san keessa garuu namni daangaa darbee nama tuqe akka adabbii mataasaa argatu murteesse seerri Suudii cimaadha solphaa miti. Akka afaanii naasofnu kanaa miti jechaadha.
Kanaafuu ijoolleen keenya baay'een carraa argannetti fayyadamnee miskiina miidhaa jirra. Mucaa amma dheengadda akkasii masqalii kuchisiisanii maancaa qabatanii doorsisa sana. Odoo isin ta'e odoo ilma Oromoo ta'e akkam gootu. Jabummaa erga qabaattanii Amaaraa haa ta'u saba fedhe haa ta'u galii biyyatti loli. Isa aana darraasitti ilma hiyyeessaa morma basma am jedhee kute san eessira isa Wallaggatti faannoon. Wallagga jechuun Oromiyaa keessa gixximma walakkaa fi magaalaa Oromoo guddittiidha. Oromiyaa qixxee seentetti faannoon ajjeeftee mukarratti dirtee morma namaa baattee deemte. Jabaa erga taate gaasa eessa dhayxee maa dhayxee lolle. Asitti hiyyeessa waa soqachuu deemu. Isa hiyyummaan injifadha jedhee biyya abbaasaa dhiisee dhufee kan ajjeeftu. Eessa dhayxee. Maa dhayxee lolii warra faannoo sanii. Warra abbaa garaa warra sobduu hunda asirratti walitti qabamtee shukaa shukee bichaa dhuguma qabsaa'ota abboo kuniin amantii namaatitti hin bu'inaa yeroo baay'ee dubbatamaa ture tokkummaa labsaa jedha. Maal ta'u amantii tuksiise erga sabummaa ta'e erga mucaamaa calliseen ajjeefne masqalii bira maaltu fide jibba amantichaa qabdu mul'ista achi keessatti. Maaliif amantii jaala kee jaalatta taanan kan nama kamutuun tuqeen garuu amantii walitti dhufuun qabnu tokkummaa jedhan abboonni keenya kan wareegaman isin garuu jibbaa labsitu amantiin qooddoo Oromoo kutaan qooddoo Oromoo gandummaan qooddoo Oromoo waan isin gootan guutuu nuffinee jirra namni illee isin godhatee daangaa Saudi Arabiyaa keessatti immoo isini taphataa jira. Maqaa keessaniin fooloo gurrataa jiru. Maqaa keessaniin jiiftii gurrachaa jiru. Maqaa keessaniin ajandaa isin godhatanii dhiiga keessaniin taphataa jiru. Yoo naqaatan ta'e yoo qaroomtan ta'e asumarratti qaroomati wal miidhuu dhiisa ijoolleen daangarraa kun jechaadha. Kanuma isiniin jedha. Waaqayyo tokkummaa nu haa kennu. Gandummaa nu keessaa haa balleessu. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii.